Hay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kana qabadhee isinii dhiyaadhe oduu wajjin ani qofforee baasaa dhugaatiin. Hooggantoonni laayivii aangoo irratti wal dhabuudhaan hanga shaarukaa walitti darbuu gahuun isaanii ni yaadatama. Hooggantoonni laayivii pirezidaantii Maammee fi akkasumas Asladdiin Mohammed wal dhabbii cimaan isaan gidduutti uumamuudhaan pirezidaantii Maammeen magaalaa Finfinnee irraa shaaruka gara magaalaa Kaayiroo darbuudhaan akkasumas Asladdiin Mohammed shaaruka qabu magaalaa Kaayiroo irraa gara magaalaa Finfinnee darbuudhaan shaarukoonni jara lamaanuu qilleensuma irratti hafee faashalaahee jira. Akkasumas lubbuun simbira tokko nama tokko osoo hin darbinitti osoo shaarukni isaan lamaanuu tokkolleen gara lafaa hin dhiyaatinitti qilleensuma irratti hafuun ni yaadatama. Araara hooggantoota kanaatiif hooggantoonni laayivii hundi keessan dilbata dhufuu halkan sa'a 2:20 sekoondii 11 akka argamtan kabajaan isin gaafanna. Maddi oduu keenya istaadiyoomii magaalaa Riyaadirraa.